haga ammaa hojiilee online garaagaraa hojjechaa turreerraa garii irraa bu'aa xiqqaa argachaa turrus kanneen biroo irraa immoo qufaa irraa baranneera. Garuu bara haaraan kun akka baroota kaanii gonkumaa hin qisaasamu. Akkuma hawwataa isinii galeen barnoota hojii online galii gurguddaan of argamsiisaniin guutumaan guutuutti guyyaa har'aa eegaluu keenya gammachuu guddaan isiniif ibsuun barbaada. Barnoota keenya guyyaa har'aatiin ammoo akkaataa Memecoin Trade itti godhuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isiniin agarsiisa. Addunyaa gammachiisaa daldala Memecoin keessa cuuphamuu fi akkasumas beekumsa keessan gara bu'aatti jijjiiruuf qophiidha. Koorsii kana keessatti akkaataa Memecoin Trade yookaan ammoo daldaluu itti dandeessan dogoggora balamee irraa fagaachuu dandeessanii fi akkasumas tooftaalee galii keessan guddisuu itti dandeessan tartiibaan isiniin qajeelcha. Namoonni haga ammaan hin beekne yoo jiraattan mee haa wal barru. Maqaan kiyya Muraad Jaamaa Yuunivarsiitii Haramaa irraa barnoota Information Technology yookaan ammoo IT Degree kootiin eebbifameera. Akkasumas fedhii teknoolojii guddaan hin qaba. Muuxannoo waggaa 5 olii hojii toora intarneetii yookaan ammoo hojii online irratti qabuun carraa dijitaalaa adda addaa qorabeera. Har'as beekumsa koo isiniif qooduuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Viidiyoo har'aa keessa haa seennu. Osoo Memecoin Trade quluu hin eegalin gaaffiiwwan kanneen deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni jalqabaa Memecoin jechuun maali? Aappiiwwan Memecoin Trade quluuf nu gargaaran kan fa'i akkamitti trade quluu dandeenyaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas dhuma viidiyoo kana irratti waa'ee DEX yookaan ammoo Decentral Exchange fi akkasumas CEX Central Exchange kanneen isin hubachiisu ta'a. Obsaan qalamaa fi daftara keessan qabachuun nafaana bu'an afeerraa kooti. Jalqaba irraa kan eegallu ammoo Memecoin jechuun maali? Memecoin jechuun maallaqa kiriptoo kan miim yookaan ammoo qoosaan yookaan ammoo trendii irraa kaka'umsa argatedha. Kana jechuun akka qoosatti namoonni yeroo kiriptoo takka uuman yeroo namni trade godhu yookaan ammoo hold godhu kiriptoon san akka malee guddata. Kanaafuu Memecoin jechuun isa qoosa irraa dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf Dogecoin isa haadhoo fi akkasumas Shiba Inu yoo fudhannee jarri kun maal jedhaman Memecoin jechuudha. Akka qoosatti warra hojjetamanidha guys. Gosoota kiriptoo hedduutu jira. Kanneen akka Bitcoin, Altcoin, Memecoin, Stablecoin fi kanneen kana fakkaatan hedduutu jira. Bitcoin isa jalqaba kiriptoo uumamtedha. Inni akka mataa isaatti kiriptoo takka jechuudha. Altcoin jechuun ammoo kan Bitcoin hin ta'in marti maal jedhama? Altcoin jedhama. Inni itti aanu ammoo Memecoin guyyaa irraa isa trade itti goonudha jechuudha. Isiniif gala jeetii yaada mee jalqaba irratti appilikeeshinii Memecoin kana trade godhuuf nu barbaachisanii fi akkasumas akkaataa itti trade goonuu fi akkamitti akka wal qunnamsiisnu guutumaan guutuutti waliin haa ilaallu. Okay guys, erga maalummaa Memecoin fi gosoota Memecoin hubannee booda amma Memecoin kana trade godhuudhaaf karaa salphaadhaan appilikeeshinii nu barbaachisan ni buufannaa jechuudha. Jalqaba irratti maal goonaa? Play Store keenya seenuudhaan Phantom Wallet ni buufannaa jechuudha. Akkuma beektan namoonni amma dura hordofaa turtan ammoo Phantom Wallet maal akka ta'ee fi akkamitti akka banattan ni beektanii. Warri haaree xaxanii dhuftan ammoo karaa salphaadhaan akkamitti akka banattan isin agarsiisa. Jalqaba irratti maal gootan? Phantom Wallet jettanii search ni gootanii. Haala kanaan erga isiniif fidee booda appilikeeshinii isa kana ni buufattan jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf am bilbila kiyya irratti buusatiin jira. Kallattumaan maaliin godhaa? Niin seenaa. Haala kanaan nuufidaan sana booda isa I agree jedhu kana ni filadhaa. Sana booda wantoota lama jala kanatti naaf fidaa create new wallet fi akkasumas I already have an a wallet kajoodha. Jalqaba irratti warri haaree taatanii Phantom Wallet kana hanga ammaa hin banatin jalqaba isa create new jedhu kana ni filattanii sana booda akkuma agartan walletii haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Akkuma agartan isa wantoota lama jalatti isiniif fidaa continue with email fi akkasumas create a seed phrase wallet kan jedhudha. Yoo barbaadan emailii keessaniin create godhachuu dandeessanii garuu bareedaan isa create a seed phrase wallet isa jedhu kana isa kana ni filattu. Sana booda isa next jedhu filachuudhaan koodii inni isiniif kenne kana iddoo takkatti ni jabeeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanatti akkuma agartan isa copy jedhamu kana filachuudhaan iddoo lama sadiitti ni jabeeffattu jechuudha. Wanta kana koodii kana bakka isin jabeeffattan yoo wallaaltan yookaan ammoo akka tasaa namni yoo isin jala harkee karaa salphaadhaan maallaqa keessan fudhachuu waan danda'uuf kanaafuu koodiin tun baay'ee jabduudha. Kanaafuu isa kana save godhattu jechuudha. Yoo save godhattan isa okay save samtuu somewhere kan jiru filachuudhaan koodii keessanirraa takkaffaa lammaffaa yookaan ammoo shanaffaa ja'affaa isin gaafata. Sana booda waan inni isin gaafate tartiibaan guutuudhaan walletii keessan ni jabeeffachuu jechuudha. Amma walletii kana erga save godhatanii booda haala kana ni barattu warri haaree taatan jechuudha. Fakkeenyaaf baakirraa gootanii warri ammoo amma dura banattanii jirtan maal gootan baakirraa godhuudhaan isa I have already wallet isa jiru ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf jala kanarratti warri haaree taatan haala saniin barattu warri qabdan ammoo amma dura isa I already have isa jiru kana ni filattu. Sana booda wantoota sadii haala kanaan isiniif fidaa import seed phrase, import private key fi akkasumas connect hardware wallet isa isin enjoy isin fidaa. Isin isa jalqabaa ni filattanii sana booda koodii inni isin gaafatu asitti paste qabdanii paste ni gootanii jechuudha. Sana booda isa import phrase isa jiru kana ni filadhaa. Sana booda ergaan koodii kiyya paste godhee sana booda haala kanaan naaf fidaa import account finding account with activity dhaan jiru jira account as keessa jiru naaf fidee jira. Sana booda isa continue jiru kana ni filadhaa.
Waaw, sana booda akkuma agartan haala kanaan argaa ammallee next niin godha. Sana booda karaa salphaadhaan URL ol danda'an jira. Sana booda isa get start joo kan hin filadha. Warri amma dura qabdan jechuudha. Walletii keessan haala kanaan deeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma ammoo karaa salphaadhaan akkamitti Memecoin trade asitti akka godhuu dandeenyu waliin ilaalla. Amma haala kanaan ergaa walletii kiyya buufadhee booda sana booda as keessaa ammallee niin baha. Amma steepii duraa irratti faantoom walletii keenya wal qixxeeffannee jira jechuudha. Faantoom banannee jira. Sana booda ammallee isa Play Store tti niin deebi'a. Ammallee back irraa godhuudhaan application tokko niin dabarfadha. Ammallee isa asset dash jettanii asset dash jettanii gootanii sana booda haala kanaan isiniif daa isa kanaaf ni buufattu jechuudha. Isa akkuma agartan asset dash portfolio trading isa jiru kana ni buufattu jechuudha. Innis maaliif isin fayyada? Memecoin trend taatee jirtuu fi akkasumas namoota hold godhatanii jiranii fi rag yookaan ammoo scam irraa isin fayyada jechuudha. Kanaafuu application kanaas ni buufattan bilbila keessan irratti an kanaas buufadheetiin jira. Itti fayyadama isaa karaa salphaan wal ni ilaalla. Ammallee baak irraa godhuudhaan sana booda isa DEX Screener jettanii search ni gootu guys. Sana booda akkuma agartan gubbaa kanatti akka jalqabarratti nu fidaa. Sana booda isa kana ni filattu. Amma gad deemtanii isa gurraacha kana ni dabarfattu jechuudha. DEX Screener haala kanaan nu fidaa. Sana booda isa kana filachuudhaan isa kana bilbila keessan irratti ni buufattanii jechuudha. Amma application sadii buufannee jirra. Phantom wallet buufannee jirra. Asset dash buufannee jirra. Akkasumas DEX Screener buufannee jirra. Amma ammoo websaayitii tokko bichaan nu hafaa. Websaayitii san wajjin akkamitti akka connect goonus waliin ilaallaa jechuudha. Vidiyoon kun isinitti tolusaa ammoo like godhuudhaan na mirkaneessaa guys. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo komentii irratti nu beeksisuu hin dagatinaa. Comment gaafiin keessan kallattumaan isiniif deebi'a. Amma erga haala kanaan buufannee as keessaa ni baana. Sana booda application keenya hunda wal bira ni kaa'annaa jechuudha. Akkuma agartan kanatti Phantom wallet keenya buufannee jirra. Akkasumas DEX Screener keenyaas buufannee jirra. Akkasumas asset dash buufannee jirra jechuudha. Amma maaltu isin barbaachisaa? DEX Screener keenya ni seenna amma. DEX Screener kana maaliif nu fayyadaa fi akkasumas akkaataa itti fayyadama isaa karaa salphaadhaan isin agarsiisa. Kun ammoo coinii trend taatee akkasumas waa hunda if keessaa qaba. Yeroo gabaabatti ammoo akkamitti asirratti connect godhuudhaan live trading akkamitti akka trade godhan isin agarsiisa. Akkuma agartan coiniilee miiliyoonota lakkaa'aman kumoota lakkaa'aman hedduun haala kanaan as keessatti list taatee jirti. Akkasumas jala kanarratti kan argamu 24 hour all chain sort rank profile fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan isiniif ni fida jechuudha guys. Jala kanarratti akkuma agartan sa'aa fi wantoota hedduu jira. Isa 24 hour joo kan inni fudhadhaa. Sana booda coinii hanga kana jirti list taatee ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf an sa'aa 24 booda ni filadhaa. Iddoo sarchi jiru kana filachuudhaan coinii barbaadan sarchi godhuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf fart coin jennee yoo goonu fart coin sarchi godha. Fakkeenyaaf fart coin kana ni filadhaa. Fart coin kana yeroo filattan fakkeenyaaf coinii tana keessatti bitachuu barbaadan coinii gatii isiitii fi akkasumas price Solana isii wajjin haala kanaan isiniif fidaa jira. Liquidity akkasumas FDV fi market cap isaan lameen tokkuma. Karaa salphaadhaan akkasumas namoota hold godhee jiru, namoota bitu jiru, namoota gurguru jiru fi kanneen kana fakkaatan informationii hedduu haala kanaan isiniif fidaa. Ammas gad deemtanii akkuma agartan pair credit kan jiru baatii lama dura pairin tun ni uumamte. Akkasumas adreesa isaanii fudhachuu barbaadan akkuma agartan jira kanatti adreesa isii kana copy ni godhatanii jechuudha. Akkuma agartan copy ni godhatanii kana booda coinii kana yoo barbaadan bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan coinii tam akka bitnuu fi akkasumas raagii yookaan ammoo iskaamarraa akkamitti of eeguu dandeenya kan jiru ammoo obsaan viidiyoo itti aanu keessatti isin agarsiisa. Namni kamiyyuu information hanga kana fudhadhaa malee coinii takka illee hin bitinaadha. Kun ammoo fakkeenyumaaf isin agarsiisu deema. Kanaafuu coinii akkam akka bitnaa fi coinii maalitti check akka goonu waliin ilaallaa viidiyoo itti aanu keessatti. Kanaafuu information bichaa qabadhaa. Inni jalatti aanu ammoo chaartii fi TNX akkasumas chaartii kan jiru ni jira. Chaartiin isaa ammoo akkuma tradingii fi kan isin agarsiisudha. Fakkeenyaaf maal godhuu qabdan asirrattis iccitii technical analyze fayyadamuu qabdanii yeroo bittan. Akkasumas gubbaa kanatti kan argamu time framing gubbaa kanatti ni argama. Yeroo itti aanu keessatti ammoo DEX Screener akkamitti karaa salphaan akka fayyadamnu isin agarsiisa. Akkasumas coinii tan bituu akka qabdan waliin ilaalla waan ta'eef kanaafuu jarjartanii coinii akka illee bituu hin qabdan. Amma wanti isin irraa eegamu ammoo wantootaan amma asitti isin barsiisa kanaan save godhattanii nooti irratti qabachuu qofaa jechuudha guys. DEX Screener guutumaan guututti viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti itti fayyadama isaa guututti waliin ilaalla. As keessaa ni baana. Sana booda kan itti aanu ammoo websaayitii isaaniitti hojii walitti connect godhuudha. Fakkeenyaaf Phantom wallet keenya ni deebina. Phantom wallet keenyatti yeroo deebinu sana booda isa browser isa jiru gama dhumaa kanarratti argamu ni filanna. Ammallee itti aansuudhaan gad deemnee isa Jupiter kan jiru gubbaa kanatti kan argamu ni filannaa jechuudha. Yoo barbaadan ammoo Pump Fund kan jiru filachuu ni dandeessanii. Websaayitiin tokkuma garuu an kan recommend isin godhu isa Jupiter jiru kana ni filattanii.
gubbaa kanatti akkuma agartan jube.ag isaa jiruusaa sirriitti hubadhaa akkasumas qolfii qabaachuusaa sirriitti hubadhaadha. Jube.ag isaa erga seentanii booda amma maal goonaa faantoom keenyaa fi akkasumas weebsaayitii kana walitti koonektii goonaa jechuudha. Innis maaliif nu fayyada? Koinii feene iswaap godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan jube kana koonektii ni goona. Wow guys, akkuma agartan koiniin kiyya haala kanaan naa dhufa. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan wantoota hedduu isinii fida. Isin wanti focus godhuu qabdan ammoo isa connect jiru kanaadha. Isa connect jiru kana ni filattanii. Sana booda phantom wallet keessan ni filattanii. Wow, sana booda isa connect jiru channel kiyya wajji walitti connect ni godhaa jechuudha. Amma connect naaf ta'ee jira jechuudha. Amma gubbaa kanatti yeroo filattan kun akkuma agartan phantom wallet kiyya asirra naa mul'ata. Fakkeenyaaf yeroon tuqu maal jaa balaansii fi qabeenyaan as keessaa qabu guutumaan guututti haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Kanaafuu connect walitti godheetiin jira. Sana booda akkuma agartan amma koiniin fedhee iswaap godhee jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Amma asirratti wanti ijoon bakka kanaa jechuudha sirriitti hubadhaadha. Hoomii kana ni deebitanii. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan maallaqa itti naquu qabdan jechuudha. At least yoo xiqqaate doolaara 10 itti naquu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf wanti isin filattan maali? Solanaa ta'uu qabaa jechuudha. Solanaa jira kanatti ni filattanii. Sana booda isa receive jiru kana ni filattanii. Yoo OKX yookaan Binance keessaa qabaattan achi keessatti exchange godhuudhaan Solana jijjiirtanii Solana keessan asitti ni dabarfattu jechuudha. Hanga doolaara 10 hanga amma airdrop hedduu hojjennee jirra. Maallaqa wal qabatan san as keessatti save godhatanii fakkeenyaaf hanga doolaara 10 itti neettanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo barbaadan ammoo doolaara 5 itti naquu dandeessanii koinii as keessatti binnu rakisha waan ta'eef karaa salphaadhaan akkanaatti binnuu fi akkaataa itti analyze goonuu karaa salphaan ilaalla. Wanti isin irraa eegamu immoo maallaqa keessan yookaan ammoo Solanaa kanarratti maallaqa keessan naqattanii ni eeguu qofa. Waan akka hin bitanii akkamitti akka bittan akkamitti exchange akka gootan akkamitti koinii bittan san akkamitti akka ilaaltan akkasumas technical analyze muraasa takka isin agarsiisa waan ta'eef obsaan maallaqa keessan asin naqaa obsaan ni eegaan isin jaa gonkumaa hin bitina. Amma asirraan isin deebi'aa koinii takka illee bituu hin qabdan. Appilikeeshinii inni sadaffatti yeroo dabarru ammoo asset dashidha. Asset dash yeroo seentan fakkeenyaaf akkaawuntii keessan kireet akka gootan isin gaafata jechuudha. Imeelii tokkoon kireet ni godhattan jechuudha. Isa geet start jiru kan filattanii. Haala kanaan imeelii keessan isin gaafata paaswordii isin dabalatee fakkeenyaaf haala kanaan xiyya haala kanaan login ni godha. Akkuma agartan jalqabarratti haala kanaan isin bira sana booda isa discover jedhamu kan inni filattanii sana booda koinii bitachuu barbaadan haala kanaan check ni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf link kan jiru kana yeroo ilaaltan jala kanarratti akkuma agartan quantity value all time gain fi kanneen kana fakkaatan isin bira akkasumas address isaa dabalatee wanti isin gammachiisa ammoo namoota hold godhan supply fi akkasumas koinii tana total isaanii haala kanaan isin bira jechuudha. Koinii kam akka binnaa fi akkasumas DEX Screener karaa salphaadhaan akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu akkasumas akkamitti connect walitti DEX Screener keenyaan connect walitti goonu kan waliin ilaalluta guyyaa irraa appilikeeshinii kana dabarfachuudhaan akkasumas Solanaa muraasa takka phantom keessatti dabarfachuun neegaanis ninjaa viidiyoo itti aanu keessatti akka itti fayyadaman DEX Screener fi akkasumas koinii tam akka bituu qabnu koinii raagirraa akkamitti akka fayyadamnu fi waa hunda kan isin ibsu ta'a. Viidiyoon kun isin tolu saammoo laayik godhuudhaan na mirkaneessaa isin jaa chaanala kanaaf haala laatan ammoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Paartii kana keessatti ammoo wanti waliin ilaallu ammoo akkanaatti fayyadama DEX Screener akkasumas chaartii kana keessatti chaartii isaa akkanaatti fayyadamanii fi wantoota itti fayyadamuu qaban mara guutumaan guututti kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumas koinii tam bitachuu qabnuu fi koinii tamirraa akka feenu raagii fi iskaamirraa akkamitti akka feeguu dandeenyu akkamiin konnetti goonee kallattumaan bitannee hold godhachuu akka dandeenyu karaa salphaan isin agarsiisa. Jalqabarratti DEX Screener jettanii search ni gootan. Kun akkuma agartan dexscreener.com jettanii namoonni bilbila qabdan ammoo viidiyoo yoo dabareetti isin agarsiisatti jira akka itti fayyadama isaa guutumaan guututti haaluma kanaan search ni gootanii yookaan ammoo DEX Screener keessan bilbila irratti ni buufattan. Gaafa kallattumaan search gootan ammoo kallattumaan haala kanaan isin ibsa. Amma akkanaatti fayyadama isaatii fi akkasumas maal akka godhuu qabnu guutumaan guututti ni ilaalla. Jalqabarratti kan argamu iddoo search kan jedhamu ammoo koinii barbaadan yookaan ammoo Memecoin crypto isin barbaadan guutumaan guututti iddoo kanaan search godhanii koinii barbaadan ilaalachuu ni dandeessanii. Inni itti aanu immoo watchlistidha. Watchlistiin ammoo koinii barbaadan takka favoraatii keessee akka fakkaatan yookaan ammoo boodaaf bitachuu barbaadan iddoo urjii irra kaatanii urjiin teessan as keessatti sidiisanti. Dubaratti akkamitti akka as keessa kaa'atanii ilaalla. Inni itti aanu immoo alertidha guys. Alert jechuun fakkeenyaaf koinii takka bituu yoo barbaadan iddoo as keessee hanga kana yoo naageesse ni bitadhaatanii gaafa alert irra keessan kallattumaan DEX Screener asin isin agarsiisa jechuudha. Inni itti aanu immoo malti chaartiidha. Malti chaartiin ammoo chaartii koinii garaagaraa chaartii kanatti ilaaluudha. Fakkeenyaaf yoo bilattan iddoo kana yoo bilattan kallattumaan chaartii garaagaraa aad godhatanii iddoo barbaada koinii adda addaa
bakka takkatti ilaaluu ni dandeessanii. Garuu kanarra filatamaan mala bareedaa tokko jira. Mala sadarkaa akka fayyadamu immoo karaa salphaan isin agarsiisa. Akkanatti yeroo fayyadamtan ammoo baay'ee xiqqaadha. Karaa salphaan fayyadamuu hin dandeessanii, chaartii ilaaluu hin dandeessanii, akkasumas analyze godhuu waan hin dandeenyeef karaa salphaan akkamitti akka ilaaltan isin agarsiisa. Malti chaartii haala kanaan fayyadamuu dandeessanii. Inni itti immoo new period guys. New period ammoo coinii haaraa list taatee daftanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. New period kana ammoo akkanaatti fayyadamsaa karaa salphaan wayii nalla. Ammoo gubbaa kanatti kan argamu last 24 hour trending 5 minutes 1 hour kanneen kana fakkaatan haala kanatti gubbaa kanatti isin fida. Inni last 24 hour ammoo kiriptoowwan diisaa 24 dura list taatee fi akkasumas hanga kanatti list taatee jirtu karaa salphaadhaan ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa kana yeroo bilattanii sa'a takka booda ilaaluu ni dandeettan. Kiriptoolee yookaan ammoo Memecoin sa'aatatti dhiisantu sa'a takkaa duraa fi kanneen kana fakkaatan guutuutti isiniif tarreessaa jechuudha. Inni ammoo isa trend taate ammoo karaa salphaadhaan trend warra uummanni akka malee bitaa jiruu fi akka malee gurguraa jirudha. Fakkeenyaaf kikiustuun ammoo guyyaa muraasa sa'a 23 dura list taatee waan ajaa'ibsitti saantima hamma 0.013 sentee jirti jechuudha. Baay'ee waan nama gammachiisaa ammoo 1 million percentii hanga kana dabaltee jirti jechuudha. Namoonni hedduun miiliyoonarra ta'anii jiran takka kanarraa namoonni qoba qaban namoonni hordofanii jiran jechuudha. Karaa salphaan akkamitti coinii kana akka barbaadnuu fi waa hunda waliin ilaalla. Inni itti aanu immoo isa toopii fi kanneen kana gainers akkasumas new period kan jiru. Fakkeenyaaf new period yoo filattan kallattumaan Memecoiniin haaraa karaa salphaan isiniif tarlaa. Sa'a 23 sa'a 6 sa'a 4 kanneen kana fakkaatan. Guys sirriitti hubadhaa waan ta'ana coinii gatii salphaa ilaaltanii gatii salphaan sa'a muraasa booda bitachuu ni dandeessanii. Garuu coiniiwwan kana akkamitti adda ilaaluu dandeessanii fi kanneen kana fakkaatan waliin ilaallaa jechuudha. Akkasumas gubbaa kanatti ammoo tookiin kan jedhamu jira. Tookiin ammoo coinii isin bituu barbaadanii fi kanneen kana fakkaatan kan tarreeffamanidha. Inni itti aanu immoo piraayisidha. Piraayisiin akkuma beektan ammoo gatii isiiti. Eejiin ammoo umrii isiiti. TNX'n ammoo transaction jechuudha. Maallaqa asitti daddabareedha. Boodiimuun ammoo saffisaa maallaqa isa irra dhaabbachuudhaan namoonni bitaa jiran jechuudha. Saffisa isaa akkuma viiyuluumiin guddachaa deemuun coinii san baay'ee faayidaa qabeessa taa'aa deemti. Fakkeenyaaf keessumaa amma miiliyoona 3 sentee jirti guys. Saffisni isii baay'ee guddaadha. Namoonni hedduun fookasii guddaa argattee jirti jechuudha. Meekars jechuun ammoo namoota fakkeenyaaf seel godhanii yookaan ammoo baay'ee godhanii garuu liimitii haariidha. Warra coinii danaa akka bultatanii fi akka xiqqaatu godhuu keessatti. jechuudha. Inni itti aanu immoo isa 5 minutes fi akkasumas 1 houriin qopheettan 5 minutiin ammoo sa'a daqiiqaa 5 keessatti hangana qaxarattee jirti. 1 hourii keessatti garuu 55% dabaltee jirti jechuudha. Persentiin kun sa'a 6 keessatti immoo persentii 3 dabaltee jirti. Sa'a 24 keessatti immoo 1 million guys. Namoonni coinii kana yeroodhaan bitatanii jiraatan already miliyoona taaree jiran jechuudha. Akkamitti coinii kana find goonaan ilaallaa. Ammas liquidity jechuudha. Liquidity'n ammoo akkuma liquidity'n guddachaa deemuun coinii san akka malee faayidaa qabaachaa deemte jechuudha guys. Liquidity'n ammoo maallaqa keeffettoon san karaa salphaan akkamiin akka bitamuu fi gurguramuus kan nu ibsudha. Kanaafuu akkuma liquidity'n guddachaa deemtuun coinii san faayidaa guddaa qabaachaa deemti. Inni itti aanu market cap'idha. Market cap'n ammoo baay'ina namoota bituu fi kanneen kana fakkaatanidha. Baay'ina maallaqa itti seenee fi kanaa jechuudha. Market cap'i yeroo baay'ee maaliin shallagamaa piraayisii yookaan ammoo gatii isiin irra jirtotadhaa fi fakkeenyaaf gatii isiin irra jirtotadhaa baay'isuu maximum supply'dha. Maximum supply isaa meeqa akka ta'e waliin baay'atanii coinii kana market cap'ii argachuu ni dandeessanii. Hunda dura wanti isin godhuu qabdan kallattumaan new pair isa jiru kan guys. New pair gaafa dhuftan kallattumaan coinii keessan haala falaan isiniif tarreeffama. Coiniin daangaa hin qabne haala kanaan isin tarreeffama. Sana booda isaan newest jedhamu kan inni dhuftanii. Sana booda isaan newest jedhamu kana yeroo dhuftan coinii hedduun haala kanaan isiniif tarreeffama. Fakkeenyaaf haala kanaan akkuma agartan 0.007 coiniin tun amma hangam baay'ee rakkisee jechuudha. Amma isaa muraasa booda sekendii isinitti gaddifamte ilaala. Sekendii 36tti gaddifamte namoonni hanga bitan namoota afurii bitee namoonni seer godhan hin jiru. Akkasumas booliimiin 28 baay'ee duutuudha. Amma sekendii muraasa keessatti waan gaddifamte carraa ol ka'uu ni qabdi jechuudha. Akkamiin ilaaluu dandeenya coiniin takka akkamitti raakii fi yookaan ammoo raakii irraa akkamitti bilisaatee fi akkasumas iskaamii irraa akkamitti akka bilisaatu ammoo karaa salphaan isin agarsiisa sirriitti fookas godhaa guys. Kan ilaaluudhaaf amma maal gootan fakkeenyaaf jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan coinii rakkabtachuudhaaf gubbaa kanarratti ol siistanii isa filtar jedhamu kan inni dhuftanii. Filtariin kun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf maayirra dhaabbatanii bituu qabdan isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo yeroo dabaree irratti faantoom fayyadamnee turre faantoom fayyadamnee waan turre namoonni faantoom fayyadamtan kamiyyuu filter kan filattanii sana booda gubbaa kanatti all platform kan jedhu ni jira. All platform yeroo filattan kallattumaan platformii hedduu haala kanaan isinii fida.
namoonni karaa salphaadhaan faantoon fayyadamaa jirtan isa Soolaanaa jedhamu kana ni filattanii jechuudha. Soolaanaan kun wanti baay'ee bareedaa ta'eef ammoo saffisni isaa baay'ee bareedaa fi akkasumas yeroo gabaabaatti koyee san hatattamaan si bituu danda'a. Gaasfiis xiqqishoo ni qaba. Kanaafus isa jedhamu kana filachuudhaan haala kanaan yeroo filattan koyinii keessan haala kanaan isin eegda. Sana booda liquiditii hanga barbaadan filachuu ni dandeessanii. Garuu kun filatamaa miti. Baay'ee isa apply yommuu kana filachuudhaan sana booda gaafa filtarii keessan haala kanaan filattan kallattumaan koyiniin asirratti listaate guutumaan guututti haala kanaan isin dhufte jechuudha. Akkuma agartan Soolaanaa nuunjee haala kanaan nuuf tarreessaa jechuudha. Amma wanni itti aanu ammoo koyinicha filachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf koyin jalqaba irratti dakiikiis kana yeroo filannu koyin kun meeqarraa akka haatee fi meeqarraa akka jirtu wayiin ilaalla. Sana booda fakkeenyaaf kiriptoo bituu barbaadan san haala kanaan ni filattanii gonkumaa bituu hin qabdan jalqaba irratti maal hubachuu qabdanidha waan jalqaba irratti koyinicha haala kanaan yoo filattan akkanatti haala kanaan isiniif fida. Amma wanti isin godhuu qabdan koyinii kana analyze godhuudha jechuudha jalqaba irratti. Kanaafuu amma maal ilaaltan koyinicha haala kanaan informationii isaa gama mirgaa irratti argamu ana guutumaan guututti ni ilaaltanii jechuudha. Jalqaba irratti weebsaayitii isaanii ni ilaaltanii weebsaayitii isaanii akkamiidha jechuudha. Professional weebsaayitii ta'uu qaba. Inni Twitter isaa irratti ammoo information isaanii search ni gootanii akkasumas Telegram irratti ni ilaaltanii. Akkamitti akka gootan ammoo karaa salphaa wayii ilaalla. Jalqaba irratti weebsaayitii isaanii ni ilaalla. Copy ni goona. Kana booda isaa understand ijoollee filanna. Kanaafuu karaa salphaa weebsaayitii isaanii nuuf banaa jechuudha. Weebsaayitiin isaanii professional ta'uu isaanii sirriitti hubachuun dirqama. Akkuma agartan kiikis weebsaayitiin isaanii baay'ee bareedaadha. Loogoo soolaatii fi kanneen kana fakkaatan ni qaba jechuudha. Kanaafuu wanti kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Marsaa jalqabaa irratti koyiniin tun filatamtuu ta'uusii nu agarsiisa. Inni itti aanu immoo tiwiitar isaaniiti. Tiwiitar isaanii irratti haala kanaan ni seentu. Tiwiitar isaanii irratti immoo maal akka maxxansanii fi akkasumas koominitiin maal akka jiru kallattumaan ni ilaaltanii jechuudha. Hubaddaa asirratti koyinii takka hatattamaan waan rakkisii taatee bituu hin qabdan akkasumas waan guddoo ni qaalateettanii tilmaamtanii yaadaan bituu hin qabdan. Kanaafuu wantoonni amma isin agarsiisu kun baay'ee murteessaadha. Karaa salphaadhaan haala kanaan ilaaltan jechuudha. Akkuma agartan tiwiitar isaaniis baay'ee filatamaadha. Sa'aatii 24 booda kan gadhiifame. Sana booda haala kanaan akkuma agartan haala kanaan isiniif fida. Wow, maximum baay'ee professionalidha. Akkasumas ammallee marsaa lammaffaa irratti wantoota lama check godhee jira. Weebsaayitii isaanii akkasumas tiwiitar isaanii check godhee jira. Inni itti aanu immoo piraayisii isaanii dha. Fakkeenyaaf akkuma agartan piraayisiin haala kanaan nuuf jira. Piraayisiin ammoo 0.01 gatii amma irra jirtudha. Akkasumas piraayisiin Soolaanaa isaanii haala kanaan isiniif fida. Kun gatiin isaanii fakkumaa jechuudha. Gatii piraayisii gara USDT gara Soolaanaatti yoo jijjiiru gatii isaa akkana ta'a. Soolaanaadhaan hangana ta'a jechuudha gatii isaa. Kanaafuu amma maal gootan liquiditii ilaaltanii liquiditiin isaa akkuma guddachaa deemuun gatiin isaa baay'ee dabalaa deema. Kanaafuu liquiditiin sun ammoo look ta'uu isaa sirriitti mirkaneeffadhaa. Gaafa lookii argitan koyiniin san bareedduu ta'uusii mirkaneeffattanii jirtanii jechuudha. Koyiniin san liquiditiin maaliif lookiin isaa maaliif barbaachisaadha? Namoonni irraa nama godhan fakkeenyaaf koyinii ergaatiif jettee koyinii san guddattee booda koyinii lafaa kaman guutumatti sirriitti ida'anii koyinii sana raag yookaan ammoo akka malee si gaddeebisuu danda'an. Fakkeenyaaf koyinii piraasii asirra jirtu sana gara zeerootti deebisuu ni danda'an. Kanaafuu koyiniin tun liquiditiin look ta'uusii gaafa mirkaneeffattan ammoo amma booda koyiniin takka itti dabalamus irraa hir'ifamus hin dandeessu. Kanaafuu carraa bareedaadha jechuudha. Amma wantoota isin ilaallee jirra. Weebsaayitii ilaallee jirra, tiwiitar isaanii ilaallee jirra, akkasumas liquiditii isaanii ilaallee jirra. Inni itti aanu immoo FDV yookaan ammoo fully diluted valuation kan jedhamudha. Inni kun total supply irraa barni supply kan hir'ifamudha. Barni jechuun fakkeenyaaf koyiniin gaafa gadi qabdu namoota hold godhatanii jiran yookaan ammoo namoota koyinii kana bitatanii jiran affeeruudhaaf yookaan ammoo gammachiisuudhaaf koyinii irraa hir'atudha. Fully diluted valuation ammoo yeroo takka ammoo total supply baay'isuu piraayisiidhaan kan madaalamudha. Kun ammoo market cap wajjin wal qixa. Market capiin ammoo baay'ina namoota bitatanii yookaan ammoo piraayisii yookaan ammoo gatii amma isin irra jirtu baay'isuu total supply yookaan ammoo koyinii tana baay'ina koyinii tana walitti dabalame haala kanaan kan nuuf shallagamudha. Inni kun ammoo akkuma duratti isin ibsen 5 minutes 1 hour 6 hour 24 hour keessatti hangam akka hir'atee fi hangam akka dabale kan nu agarsiisudha. Inni itti aanu immoo TXNS kan jiru ammoo kana jechuun transaction jechuudha. Baay'ina namoota bitanii namoota maallaqa itti dabru jiran jechuun koyinii tana ibsame jechuudha. Fakkeenyaaf buyers sales kanuu baay'inni namoota bitee hangana sales namoota xiqqoo gurguraa jira. Kanaafuu gaafa baay'inni heddummachaa deemu liquiditiin ol kutaa liquiditii fi akkasumas market capiin ol kutan jechuudha. Kanaafuu carraan koyinii san baay'ee guddachuu sirriitti qabdi. Volumiidha ammoo saffisa yookaan ammoo saffisa koyinii san itti bitamaa jirtuu fi akkasumas akkuma volumiin guddachaa deemuun carraan
coinii sadii baay'ee dabalaa deemti. Fakkeenyaaf buy volume yoo ilaalte 25 million jechuudha guys. Akkasumas sell volume 25.2 million baay'inni baay'eerota baay'ee mudachaa deema. Kanaafuu carraan coinii tanaa baay'ee ol kutee jechuudha. Meekers kan jedhamu immoo wanti isin focus irra godhuu qabdan isa meekers jedhamu kana. Meekers jechuun namoota buy fi sell godhanii limitii kan jechuudha. Gaafa isaan carraan meekers yookaan immoo carraa coinii tana guddisuu fi xiqqeessuu meekersitu harkaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf warri buy godhe haala kanaan 186 tuqaa 7,186 olii akkasumas warri sell godhe 26,000 jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf warra limitii haye coiniin tun as dhufuu malti jaanii warra hayeedha jechuudha. Kanaafuu karaa salphaan coiniin tun baay'ee ol guddamte jechuudha. Ulama akkuma agartan chaartirratti gaafa ilaaltan coiniin tun akka malee ol guddachaa jirti. Chaartirratti akkamitti akka xiinxallu immoo karaa salphaan ni ilaalla. Sana booda jala kanatti akkuma agartan watch list fi alerti jira. Watch list gaafa coinii tana watch list irra kaatan urjii irra kaatan jechuudha. Coinii tana booda deebitanii check godhuu dandeessan. Eessaan kun akkuma agartan asirratti coiniin teessan asitti isinii dhufti jechuudha. Gaafa isin watch list kaatan coiniin tun carraa guddachuu ni qabdettanii tilmaamtan garuu watch list keessa kaatanii booda search godhuun isiniin dibdu asuma keessatti isiniif dabalama. Karaa salphaadhaan coinii tana boodas bitachuu ni dandeessanii. Sana booda akkuma agartan jala kanarratti jalqaba irratti per credit wanti jiru ammoo sa'a isin itti hundoytedha guys. Sa'a isin itti hundoytedha. Sa'a 23 keessatti yookaan ammoo sa'a 24 hin guunne coinii tun baay'ee ol kutee jirti. Namoonni jalqaba bitatanii jiran miiliyoona taa'anii jiran jechuudha guys. Jalqaba irratti ammoo wanti hubachuu qabdan asirratti coinii tana hunda laallee jirra. Pool solanaa maallaqa itti seenee fi akkasumas waa hunda laallee jirra jechuudha. Amma wanti hubachuu qabdan isa kana jechuudha. Coinii tana erga haala kanaan information isaatti intallee booda maal goona kukkii kun isa jiru gift add godhannaa jechuudha. Adreesa isaanii koppii ni godhannaa jechuudha. Kun akkuma agartan adreesa isaanii koppii ni godhanna. Adreesa isaanii koppii ni godhannee maal laalla? Amma coiniin tun total supply fi akkasumas coinii tana nama hold godhatee jiru baay'ee isaanii ilaalna jechuudha. Amma kana ilaaluudhaaf maal goona? Browser biraa haaraa add ni goona. Sana booda websaayitii tokko search ni goona jechuudha guys. Kun akkuma agartan ragcheck.xyz kan jiru kan ragcheck.xyz kan jiru kanas search ni gootanii. Sana booda coiniin tun iskaamiraati moo tanama sirriitii yookaan ammoo carraa bareedduutti jettee ilaaluudhaaf maal goota websaayitii kana ni seentaa. Sana booda gad deemtee tookii evidence jiru kana akkuma agartan iddoo kanatti control v warri kompiitara fayyadamtan control v godhatanii adreesa isaanii erga koppiichi godhattee asitti paste ni goota jechuudha. Sana booda maal jettan isa check jiru kana ni filatta. Isa check jiru kana yeroo filattu informationiin coinii kanaa guutumaan guututti haala kanaan siif dhufa jechuudha. Akkuma agartan jala irratti akkana muudatan jeewwanni takka isin ilaaltan ammoo risk analysis kan jiru good ta'uusaa mirkaneeffadha. Gaafa asitti good isin jee coinii san carraa bareedaa qabdi akkasumas bad jennaan ammoo coinii san baay'ee badduudha. Itti dhiyaachuu hin qabdan irraa isin godhama jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu isa kana tokkoffaa irratti irraa isa analysis kan jiru kana good ta'uusaa ilaaltanii inni itti aanu ammoo tookiin overview kan jiru kan ilaaltan guys. Tookiin overview kan jiru total supply isaa meeqa 1 BVN jechuudha guys. Wow, coiniin kun baay'ee waa xiqqoodha. Kanaafuu carraa coinii san ol kutuu baay'ee guddaa qabdi. Akkasumas akkuma agartan jala kanatti liquidity pool is locked kan jiru coinii kana ilaaltanii. Coiniin kun locked ta'uusaa gaafa mirkaneeffattan coinichi baay'ee filatamaadha. Haala kanaan inni ilaaltu inni kaan immoo isa kana gad deemtanii dhuma kanarratti akkuma agartan total top holder kan jiru ammoo parsantii 10 gadi yoo ta'e coinii san baay'ee bareedduudha. Carraa miiliyoona ta'utti qabdanii gaas coinii san hatattamaan ni bitattanii jechuudha fakkeenyaaf. Amma coinii tana bituudhaaf ammoo coiniin tun akka malee ol kaatee jirti amma nun barbaachisu warroonni bitachuu barbaadan ni bitattanii parsantii muraasa bichaatu harka namaa jira. Kanaafuu coiniin tun carraa ol kutuu ammallee baay'ee guddaa qabdi. Coinii tana irratti haala kanaan adda baafattanii jechuudha. Kun ammoo raagii takka hin qabdu yookaan ammoo namoonni coinii biraa dabalataan ammoo irratti isaanii gonkumaa raagesanii godhanii jechuudha. Kanaafuu haala salphaan maal gootan coinii tana ni bitattanii jechuudha haala kanaan daaltanii. Fakkeenyaaf amma websaayitii sanarratti amma fakkeenyaaf coinii takkaan isin garsiisaa asirratti coinii haaraa takka halaallu. Coinii haaraa takka yeroo laallu kallattumaan jechuudha. Kanaafuu coinii fakkeenyaaf new takka illee new ni seenna. Fakkeenyaaf coinii takka asirraa ni fudhanna new price 23 new ni seenna. Okay. Sana booda ni este kan jiru filadhee fakkeenyaaf coinii takka filadnee waliin ilaalla. Samii fakkeenyaaf tanuma ilaallu tan okay.
Fakkeenyaaf koiniilee hedduu jiraatan raagii nama godhuu danda'an. Fakkeenyaaf tun liquiditiin isaa amma hin qollofamne. It's not locked by the way. Liquiditiin isaa qollofamtee fakkeenyaaf walumaan ilaalla. Lala guys, akkaataa itti fayyadamaa isaanii lala. Fakkeenyaaf koiniin tun haariyaa amma gaddifamte. Fakkeenyaaf gad deemnee liquidii isaanii koppii godhanna. Sana booda osatii keenya kana eegusan ni deemna. Sana booda jalqaba nutti ni deemna. Sana booda koinii kana distii goona, paste ni goona. Control V, check. Look, amma lala guys peretti. Amma lala guys peretti. Dancer jira ture. Website koiniin tun baay'ee daanjeriidha. Akkasumas biliyoona 10 ol jechuudha. Kanaafuu carraan gurguruu fi bituu baay'ee badduudha. Amma fakkeenyaaf raagii warra ta'an 92% look. 92% hold warra godhatee jira jechuudha. Gaafa koiniin kun akka carraa taatee ol kaatee maal fida? Koiniin tun sirra gurguranii koinii ta'e 0 deemsuu mala jechuudha. Kanaafuu parsantii isaatii 92 baay'ee duutuudha. Akkasumas liquiditiin not lockedha. Mee fakkeenyaaf chaartii irratti ilaallu. Haala kanaan ol kaatee jirti fakkeenyaaf sirri ilaala. Gaafa ati koinii tana daftee bittee amma fakkeenyaaf 0.013 bitta. Koinii tana gaafa ati bittu namoonni kaan maallaqa isaaniitiin sirratti darbanii sirratti gurguran jechuudha. Fakkeenyaaf liquiditiin baay'ee xiqqaadha. Akkuma agartan liquiditiin xiqqaadha. FDVC baay'ee xiqqaadha. Market capiin xiqqoo guddaadha. Liquiditii fi wanti waliin mala. Kanaafuu lookii isin qabu koiniin kun baay'ee waan isin ajaa'ibsaa keessa iskaameroonni haala kanaan maallaqa hedduu walitti qabatanii jechuudha. Fakkeenyaaf koiniin tun ol deemu jirti itti gammachuu bitatta garuu liquiditiin baay'ee du'aadha. Gaafa ati ammoo hin gurguratte koinii kana gurgurachuu hin dandeessu jechuudha. Maali? Liquiditii fi tiraanziinsii walitti dhufu waan ta'eef. Kanaafuu koinii kanarraa sirriitti eeguu qabdanii koiniin kun lookiin liquiditii baay'ee zeeroodha. Akkasumas namoonni bituu jiran baay'ee du'aadhaaf fakkeenyaaf parsantii 14 kanneen kana fakkaatan akkasumas raagii keenya irratti yeroo ilaallu immoo parsantiin isaanii haala kanaan isiniifidha. Kanaafuu koiniilee akkanaa akka raagii isin goone sirriitti irraa eeguu qabdanii jechuudha. Amma mee karaa salphaan akkamitti chaartii irratti analaayiz itti godhuu dandeenyu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf koinii tana mee analaayiz haa godhanu jalqaba irratti koinii tana analaayiz godhuudhaaf koinii tana ni filannaa. Jalqaba irratti osoo koinii tana hin binnee maal goona erga information amma isin garsiise kana guututti wal duraan duubaan ilaaltanii booda amma analaayizii keessanii jechuudha. Fakkeenyaaf koinii tana ol kuttii fi ol hin kuttuu kan beektaniin haala kanaan isin jira. Sana booda maal gootan koinii tana akkuma agartan fuul kan jiru isa gubbaa kanatti argamu isa kana ni filattanii. Sana booda koiniin keessan haala kanaan bal'atee piraasii keessan haala kanaan isiniif mul'ata jechuudha. Asirratti wantoota hubachuu qabdan koinii takka osoo waan hunda waan namni isin jee kana buutumaan ilaaluu qabdanii. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti kan argamu akkuma agartan time framing guututti jira 1 second 1 minute 5 minute 15 minute kanneen kana fakkaatan yoo barbaadan immoo sararratti kana filachuudhaan koinii isaa barbaadan aaditti godhachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf saffii illee aadii godhachuu barbaade urjii kanatti godhaa sana booda sartii illee kiyya haala kanaan asirratti naaf bahaa jechuudha. Kanneen immoo indikeetarii fi kanneen kana fakkaatanidha. Kun immoo kaambiliidha. Akkasumas indikeetarii yoo barbaadan asirraa aaddi godhachuu dandeessanii. Sana booda haala kanaan kun ammoo koinii piraasii keenyaati akkasumas maarket kaabii kanneen kana fakkaatan haala kanaan dubda. Inni ta'an ammoo isa kana jiba. Kun ammoo meeshaa kana immoo kanatti fayyadamuudhaaf maal gootan wantoota ijoo haala kanaan as gubbatti aaddu godhatanii jira. Fakkeenyaaf akkuma agartan wantoota ijoo kana aada sirni godhatan famuraatti godhatanii as keessaa hulii as keessaa baafachuun isin dibu asuma gubbaa itti fayyadamta. Fakkeenyaaf kana baafachuudhaaf iddoo sararri kana fakkeenyaaf ni filattanii sana booda wantoota as keessaa barbaadda. Fakkeenyaaf trend line immoo dirqama jechuudha. Trend line urjii yoo gootan fakkeenyaaf asirratti abisinitaa fakkeenyaaf urjii godhu haala kanaan asirratti naa dhufa. Akkasumas wantoota ijoo haala kanaan ni godhatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf wantoota ijoo funammaa ijoodha, kunammaa low position ijoodha, kunammaa ijoodha, kanneenis ijoodha. Akkasumas rectangleinis ijoodha. Fakkeenyaaf orderii fi kanneen kana fakkaatan adda baasuu isin fayyada. As keessa deemtanii meeshaalee barbaadan favoriite godhachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf as keessaa ammallee deemtanii waan boodeessaniif tola jechuudha. Gubbaa kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Akkuma agartan koinii wanta hedduu jira. Fakkeenyaaf rectanglii kana aad godhadeetiin jira, paas kana aad godhadeetiin jira. Akkasumas yoo barbaadan wantoota biraa aad godhachuu ni dandeessan. Haala kanaan as gubbatti karaa salphaan isiniif baachuudha. Amma wanta akka godhuu isin barbaachisu karaa salphaan as gubbaa filachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti akkuma agartan time frame keessan ni filattanii. Fakkeenyaaf waan haawariin baay'ee murteessaadha. Waan haawarii yoo filattan immoo kallattumaan koiniin teessan haala kanaan isiniif jechuudha. Yeroo hedduu koiniin haala kanaan yoo isiniif fidde liquiditii baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf haala kanaan haala amma ol deemaa jirtu kanan sana booda daqiiqaa muraasan deebiftanii waan barbaadan kaachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf potbeerii bilookii
Fakkeenyaaf asirratti 0% jettee 0.0002 turte gaafa kana gaafa osoo bittanii coinii hedduu asitti argachuu dandeessan jechuudha. Amma kana ilaaluudhaaf maal gootan wantoota asirra jiran guutumatti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf order kanaan fayyadamtan gaafa coiniin tun as turte carraaftuu ni qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo tuqee jirta asirratti. Kanaafuu carraa gaafa as turtaniin bitaa yalee jiru yoo qabaattan karaa salphaadhaan immoo hanga isin as tuqee hidhanii yookaan immoo wanta keessan ni qaatanii long position keessan yookaan immoo short ni qaatanii fakkeenyaaf baay'ee gisee gootan long position asirratti bituu qaba. Kanaafuu carraa as keessa ni bitadhaatanii gaafa keessan aleessa taphachuu dandeessaa. Fakkeenyaaf hangaasii hangaasii gaafa bitan immoo kallattumaan coiniin tun carraa keessan isinitti tolchite jechuudha. Amma sababaan itti binuuf maali? As kana laayinii kana biree goota jirti. Sana booda asirratti immoo order block keenya nu tuqee jira. Akkasumas liquiditiin wanti kun haayawumu jira. Karaa salphaadhaan haala kanaan bitachuu ni dandeessan jechuudha coinii kana. Hubachiisaa teeknikaa analaaziin immoo boodarraa akkuma nama isin garsiise kanaan dhufuu qaba. Hunda dura waan amma dura isin garsiise sirriitti ni ilaaltanii jechuudha. Okay, haala kanaan erga analyze goone booda karaa garbaan amma coinii tana ni binnaa jechuudha. Waa hundi mirkaneeffamee jira. Liquidity isaa, raagii isaa, akkasumas browserii isaaniitiif waa hunda check goonee jirra. Amma maal goonaa? Coinii tana bituudhaaf amma fuulii kana maal deefnaa? Gama kana deefnaa. Sana booda coinii tana amma erga waa hunda isaa mirkaneeffannee gad deemnee adrees isaanii koppii ni godhannaa. Fakkeenyaaf koppii ni godha. Sana booda iddoo pilaastara filachuudhaan guys amma wanti hubachuu qabdan phantom wallet keessan asitti connect godhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf extension jettanii Google Chrome extension yookaan immoo Chrome web store jettanii haala kanaan ni fayyadamtanii namoonni amma dura isiniif gadhiisee namoonni amma dura na hordofaa turtan immoo haala salphaan akkamitti phantom keenya walitti connect akka goonu waliin ilaallee turre. Sana booda isa Chrome web store yookaan ni filattanii sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan search kan jiru maal gootan phantom wallet fitanii search ni gootanii sana booda akkuma agartan add ni godhatan jechuudha. Install gisee godhatan kallattumaan eessatti isin dhufa gubbaa kanatti isiniif dhufa. Sana booda gubbaa kanatti filachuudhaan maal isin gaafata passwordii teessan yookaan immoo address space yookaan immoo koodii jalqaba barattaniin gaafa barattan isiniif kannisan kallattumaan ni gootanii garuu jalqabarratti koodii mataa keessanii akka jalqabarratti gaafa seentaraasitti isin gaafata. Kanaafuu fakkeenyaaf an add godhatiin jira. Sana booda isa kanatti passwordii tiyyaniin galcha. Sana booda haala kanaan passwordii aalleetiin godha. Isin immoo passphrase keessan asitti add godhatanii fakkeenyaaf coiniiwwan garaagaraa abdeetiin jira. Waaw coiniin tiyya filaapta badhaa jirti. Parsantii 3.62 irraa harkadheetiin jira. Coinii hedduu biteetiin jira. Amma kana bituudhaaf maal gootan? Sana booda adreessa wallet keessan add asitti erga gootanii booda kallattumaan wallet keessan asitti isinii seenaa jechuudha. Amma maal goonaa? Amma bituudhaaf maal goonaa? Asirraa baak irraa goonaa. Sana booda ammallee iddoo pilaastara filachuudhaan warroonni ammoo karaa salphaadhaan akkaataa connect walitti gootan bilbila irratti isin agarsiisin ture. Amma maal goonaa? Lala asirratti search gootan jechuu isa kana jube.ag amma kana isin agarsiisin ture bilbila irratti akkaataa itti fayyadamaa guutummaatti isin agarsiisin ture isa kana search ni gootanii sana booda isa kana search yoo gootan ammoo kana connect walitti goona phantom wallet keenya wajjin connect walitti goona akkuma agartan gubbaa kanarratti isa connect jiru kan inni filanna. Sana booda phantom wallet keenya ni filadha. Wow, automatically add naatee jira. Nama dura add godhee yaan jiru confirm illee nan gaafanne karaa salphaan add ni godhatanii sana booda amma coinii bituu barbaadan isin waan dhuguu barbaadan karaa salphaan maal gootan gujjara kanatti akkuma agartan wantoota lama nuuf fidaa you are selling you are buying kan jiru. Karaa salphaan phantom wallet keessatti maallaqa muraasa qabaachuu danda'anii fakkeenyaaf isa kana maaliin ittiin geebbisaa solanaan filadhaa. Fakkeenyaaf solanaan hin bitaa waan ta'eef isa kana ammoo maaliin filadhaa? Adreessa reefuun koppii godhaleessan isinii galaani sana booda keessa isin godha. Adreessa gaafaan peestii godhu immoo coinii san kallattumaan dhaabbisti sana booda coinii filadhaa. Sana booda coinii kana maaliin godhaa? Saantima muraasaan ni bitaa jira. Fakkeenyaaf meeqaan bituu barbaadda naan jaa fakkeenyaaf solanaa hanganaa keessaa jira haaf yoo walakkaa ta'e hangana ni godhaa yoo immoo maximum guddaa hundumaa wanti barbaade immoo karaa salphaan maximum ni godhaa jechuudha. Karaa salphaan haala kanaan gaafa isin baay'ee gootan fakkeenyaaf baalaansiin kiyya ga'aa miti inshurfishes nan jaa isin coiniin keessan baay'ee isin jaa baay'ee gootanii kallattumaan coiniin keessan kallattumaan eessatti isin dhufti gara phantom wallet keessanii keessatti add isiniif taati jechuudha guys. Fakkeenyaaf coinii tana biteetiin ture coinii tana bizeen bituu kallattumaan stepman annay fayyadamee kana biteetiin ture. Kanaaf kallattumaan as keessatti bitee amma hanga naa dabaltee jirti guys. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii yoo isiniif gariin ammoo viidiyoo irra deeftanii daawwachuu dandeessanii
Telegiraamii keenya irratti ammoo koinii hatattamaa kan hin gadhiisu waan ta'eef kanaafuu kallattumaan telegiraamii keenya join godhaa. Linkii isaa description isiniif kaa'atan jira. Gaafistee yaada kamiyyuu qabaattan kallattumaan dubbisuu ni dandeessanii. Akkasumas namoonni gaafii dabalataa qabdan karaa telegiraamii keeyyaatiin quunnamuu dandeessanii. Yeroo gabaabaatti immoo koorsii forex trading isin gahaa akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Viidiyoo kana laayik godhuun akkasumas chaanala kanaaf haala taphatan immoo sabiskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti immoo nagaan naa turaa. Paartii kana keessatti ammoo waa'ee centralized fi akkasumas decentralized system yookaan ammoo sirna giddu galeessa qabuu fi kan hin qabne waliin ilaalla. Centralized sirna giddu galeessa qabu akkasumas decentralized sirna giddu galeessa hin qabne kan joo waliin ilaalla. Bilookcheeyinii fi kiriptoo hubachuudhaaf garaagarummaa sirna kana lamaanii hubachuun baay'ee murteessaadha. Mee tokkoon isaanii wal duraa duubaan faayidaa fi miidhaa isaaniitis wal duraa duubaan haa ilaallu. Jalqaba irratti centralized system yookaan ammoo sirna giddu galeessa qabu kan jennu sirna giddu galeessa qabu yookaan ammoo centralized jechuun aangoo fi to'annoo qaama tokkoo qofaan bulchama. Qaamni giddu galeessaa yookaan ammoo centralized kan ta'e seera murteessaa, daataa kuusaa, daldala raggaa'isaa yoo barbaade ammoo duuba si deebisuu danda'a jechuudha. So nama sadaffaa yookaan ammoo nama waan keessan to'atutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhatte baankota, PayPal yoo fudhatte, Facebook, YouTube kanneen yoo fudhatte daataan ati asirratti qoftu kamiyyuu seera isaanii cabsinaan si adabuu danda'an nama biraatiin siif to'atama jechuudha. Centralizing kun akkamitti hojjeta? Maallaqa yookaan ammoo daataa galchita. Maallaqa yoo baankii galchite maallaqni keessan to'annoo isaanii jala jira. Akkasumas isaaniitu si eega. Daataa galchuudhaaf ammoo Facebook, YouTube fa'aa gaafa fayyadamtu achirratti maxxansita daataan kee isaan barasiita jechuudha. Seera isaanii cabsinaan even hanga daataa keessan dhabuutti deemuu dandeessa. Qaamni giddu galeessaa siif kuusaa jechuudha. Qaamni giddu galeessaa yookaan ammoo centralized warra jedhaman kun maal sii godhan daataa keessan siif kuusan jechuudha. Inni sadaffaan ammoo qabeenyi kee hayyamamuu fi didamuu isaa isaantu si murteessaa jechuudha. Yoo seera isaanii cabsite haga akkaawuntii kee guuruu danda'utti si adabu. Kun qaama giddu galeessa godhate yookaan ammoo centralized system jedhama jechuudha. Faayidaa fi miidhaa mataa isaanii qaba. Inni kunis faayidaan isaa murtee saffisaa argatta. Fakkeenyaaf YouTube irratti viidiyoo tokko gaafa gadhiistu copyright adda baasuudhaaf dafaniiti siin dhaqqaban jechuudha. Tajaajila sirnaan bulchuuf salphaadha. Akkasumas rakkoon kamiyyuu yoo mudate qaamni itti gaafatamu beekamaadha. Fakkeenyaaf YouTube irratti gaafa wahii ol maxxansitu eenyu akka itti gaafatamuu fi kana hunda ni beektaa jechuudha. Fakkeenyaaf baankiilee gizee fayyadamtu eenyu itti gaafatama mootummaa ta'uu fi kanneen kana fakkaatan ta'uusaa ni beektaa jechuudha. Faayidaan isaa baay'ee murteessan isa kana jechuudha. Murtee saffisaa argatta. Tajaajila sirnaan bulchuuf baay'ee salphaadha. Isaan si hoggana jechuudha. Rakkoo yoo mudate ammoo qaamni itti gaafatamu beekamaadha jechuudha. Akkasumas centralizing yookaan ammoo qaamni giddu galeessa godhate kun maal qaba? Hanqinillee qaba. Takkaffaa hanqinni isaa qabxiin kufaayii tokko yookaan ammoo single point of failure yoo copyright irratti argan qabeenya keessan si diduu yookaan ammoo achirra maxxansuu hin dandeessu. Akkasumas seera baankii yoo cabsitee qabeenya achitti kuufattee si dhorkuu danda'u. Haak yoo ta'e balaa guddaadha. Fayyadamtoonni daataa isaanii guutuu hin to'atan. Akkaawuntiin kee freeze yookaan ammoo daangeffamuu danda'a. Fakkeenyaaf hanga ati maxxansitu hanga ati keessu maal ta'uu danda'a? Daangeffamuu danda'a jechuudha. Mee fakkeenya tokkoon isinii kannaa baankiin maallaqa kee ni qabaata jennu. Fakkeenyaaf baankii keessaa maallaqa tokko qabda jennu akkaawuntii kee cufuu danda'a, daldala kee dhaabuu danda'a, seera isaa irratti hundaa'a jechuudha. Ati to'annoo guutuu hin qabdu jechuudha. Kun ammoo maal jedhama? Centralized yookaan ammoo qaama giddu galeessa godhate jennaan jechuudha. Inni lammaffaan ammoo decentralized yookaan ammoo sirna giddu galeessa hin taanedha. Sirni giddu galeessa hin taane yookaan ammoo decentralized kan jennuun to'annoo qaama tokko qofatti hin jiru. Neetwoorkii keessatti hirmaattonni hedduun waliin mirkaneessu. Fakkeenyaaf Bitcoin yoo fudhatte, Ethereum yoo fudhatte, isaan kun akkamitti hojjetan? Qabeenyi kee blockchain irratti galmaa'a. Noodiin hedduun waraabbiilee jalqaba. Security isaa baay'ee cimaadha jechuudha. Daldalli waliigaltee yookaan ammoo consensus irratti mirkanaa'a. Qaama tokko qofaan hin murtaa'u jechuudha. Kun ammoo decentralized yookaan ammoo qaama giddu galeessa hin taane jennaan jechuudha. Faayidaa hedduu qaba. Faayidaan isaa takkaffaan abbummaa fi to'annoo yookaan ammoo ownership and control. Ati waaleta kee guutumaan guututti qabeenya kee kan waaleta keessa jiru guutumatti to'atta. Namni tokko si hoogganuu fi diileetsi godhuu fi kanneen kana fakkaatan hin danda'u. Lammaffaan ammoo nageenyaaf yookaan ammoo security keenyaaf baay'ee murteessaadha. Qabxiin kufaayii tokko hin jiru jechuudha. Sirna guutuu haggochuudhaaf neetwoorkii guutuu to'achuun barbaachisaadha. Kanaafuu neetwoorkii guutuu kan to'atu eenyu si mataa keeti malee namni biraa kan to'atu hin jiru jechuudha. Kanaafuu decentralized keessatti abbummaa fi to'annoo yookaan ammoo ownership and control qabda. Nageenya yookaan ammoo security keenyaaf baay'ee murteessaadha. Inni sadaffaan faayidaa guddaan decentralizing qabu ammoo
ifteessummaa yookaan immoo transparency qaba. Daldalli blockchain irratti mul'ata. Namni kamiyyuu mirkaneessuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu decentralized faayidaa guddaa kana qaba. Hanqinas ni qaba. Hanqinni inni qabu immoo yeroo tokko suuta ta'a yookaan immoo sababa consensus irraa ka'ee yeroo tokko maal ta'a suuta ja'a. Hanqinni inni lammaffaan immoo furtuu dhuunfaa yookaan immoo private key ka'ee yoo bade deebi'ee gonkumaa hin argamu yookaan immoo koodii passphrase ta'uu danda'a, private key ta'uu danda'a. Yoo seelaa badee bakka badee jira tootaalii guutumatti dhabdee jirta. Kun ammoo hanqina isaati. Hanqinni inni sadaffaan ammoo namoota haaraa dhufaniif hubachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu waa'ee decentralized yookaan ammoo waa'ee decentralized kana hubachuudhaaf ammoo gadi fageenyaan barnoota kiriptoo fi teekinooloojii haala amma fudhachuu jirtan kanaan beekuun murteessaadha. Hanqinni inni afuraffaa ammoo seerri addunyaa irratti sirnaan hin diriirre. Kanaafuu ammallee addunyaan itti walii hin galle. Kun ammoo miidhaa decentralized yookaan ammoo sirna giddu galeessa hin taane jechuudha. Keessaa decentralized waa'ee kiriptoo keessatti baay'ee murteessaadha. Waa'ee blockchain waan ta'eef hunda isaa wal duraa duubaan kan paartii itti aanutti kan ilaallu ta'a. Mee fakkeenya tokkoon isii kana bitcoin keessatti baankii yookaan ammoo mootummaan kamiyyuu coin kee firiis gochuu hin danda'u. Bitcoin yoo qabaatte, kiriptoo Ethereum yoo qabaatte fi kanneen kana fakkaatan yoo qabaatte nam tokko seera cabsite jee si adabuu hin danda'u. Malleen keessatti si ta'a daataa kee waalletee yookaan ammoo boorsaa kee keessatti si ta'a. Garuu furtuu dhuunfaa kee ofiin eeguun itti gaafatamummaa mataa keetii qaba. Fakkeenyaaf bitcoin takka waalletee keessaa yoo qabaatte private key fi akkasumas passphrase mataa keetii qabaatta. Passphrase fi private key san dhabnaan guutumatti abbummaan kee badee jira jechuudha. Kanaafuu waa'ee private key fi akkasumas passphrase paartiiwwan itti aanu keessatti wal dura duubaan kan ilaalu ta'a. Mee amma cuunfaa yookaan ammoo samarii decentralized fi centralized kana wal dura duubaan haa ilaallu akka isiniif galutti.